Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota jechuudha chaanaalii kiyyaa hundi keessanuu bakka jiraattanii baga rabbiin har'aan isin agahatee isiniin jechaa jechuudha. Har'a kunoo aappii bareedduu jechuudha waan bareedaa tokko kan zeenii jechuudha. Waan zeenii tanarratti jechuu kan dubbachuu dhufe. Zeenii tanaan dura jechuudha kan majjaan hin qabdu jechuu zeeniin tuni. Yookaan 250tu yookaan immoo kabirri 12 takka guyyaa 2 ni daladdi. Kana malee zeeniin guddoo majjaanii hin qabdu jechuudha. Majjaanii shabakaadha. Tanaaf anarraa jechuu akka itti fayyadamtan isiniif qabadhee dhufe jechuu riyaala 10 riyaala 10 jechuudha daqiiqaa 300 ol jechuudha. Daqiiqaa 300 ol ji'a tokko jechuudha. Riyaala 4 akka isin saamintii ittiin fayyadamtan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Warra risaalaan kun isiniif deebi'ee dhibbarraa dhibbatti isiniif dalagaa. Viidiyoo kana laalatii akka irraa xaqqabamtan abdiin qaba jechuudha. Kana godhuun duratti jechuu chaanaala kiyyaa wal isin barsiisa jechuudha. Chaanaala keessarra dhattanii jechuudha. Iddoo barraa'uu qabu kanatti maqaa kana barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Haala kanaan chaanaalii kiyyaa sabiskiraayib godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. As jalaa viidiyoo laaltaniitu akka irraa xaqqabamtan abdii qabna jechuudha. Kanaaf jechuudha zeenii akkaataa isiin intarneetii riyaala 10 qofaan ji'a tokko riyaala 4 ammoo saamintii takka yookaan torban akka ittiin fayyadamtan isiniif himuu barbaadeen dhufe jechuudha har'a. Viidiyoo kana laayik godhuu hin dagatinaadha. Waliif qoodaan isiniin jedha. Kana hidhatuuf jechuudha birrii qarshii 10 itti guuttanii yookaan riyaala 4 yoo keessaa qabaattan warri miseejiin kun isiniif deebi'ee fedhata jechuudha. Onnaa beekuu qabdan. Miseenjiin kun isiniif yoo deebi'ee isiniif fedhatee jira jechuu yoo isiniin deebiin ammoo hin hidhanne jechuu gabaabdumatti. Iddoo barraa'uu qabu kanatti maal gootu? 959 gootu jechuudha. 959 gootanii gabbuutan jechuu iddoo kanatti. Haala kanaan gabbuutanii ani amma kunoo akkuma argaa jirtan hidhadheen jira jechuudha. Riyaala 4 hidhee itti fayyadameen ture jechuudha nammoo. Isin garuu akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Iddoo barraa'uu qabu kanatti jechuudha. Saa guddaa malee naa lakkoofsa tokko jechuudha. Yoo riyaala 4 ta'e lakkoofsa tokko yoo ammoo riyaala 10 ta'e jechuudha. Lakkoofsa 2 haala kanaan itti barreessitu seendii itti gootu jechuudha. Siimaa zeenii shariyaa zeenii yeroo irratti seendii gootan miseejiin yoo isiniif deebi'ee isiniif hidhatee jira jechuudha. Sirriitti dhibbarraa dhibbatti isiniif hidhatee jira jechuudha. Warri riyaala 4 keessaa qabdan immoo lakkoofsa tokko kana saanaa kana hin balleessitu jechuudha. Kun akkuma kanatti ta'a. Lakkoofsa tokko qofa itti daatu jechuudha. Lakkoofsa 2 balleessitaniitu tokko itti deemsitu. Haala kanaan riyaala 4 qofaan jechuun saamintii tokko waan ofii kiyya hidhadheef jechuudha. Hidhadhee itti fayyadameen jira jechuudha. Kan riyaala 10 feenan ammoo lakkoofsa 2 itti barreessitu. Lakkoofsa 2 haala kanaan itti barreessitu. Saa guddaa gootu garuu saa xiqqaan godhe. Haala kanaan itti barreessanii seendii itti gootu. Ani amma qarshii keessaa qabu waan ta'eef naan fudhatu. Tanaaf isin haala kanaan itti ergitanii yeroo itti ergitan san dhibbarraa dhibbatti yoo miseejii takka isiniif deebise aappii malee dalaga jechuudha. VPN tokko malee akkanumaan isiniif dalaga jechuudha. Yoo inni isiniif dhaabbatellee jechuudha. Aappini dalaguun aappii hedduudhaan dalaga jechuudha. Kanallee inni dalagaa sirriitti iddoo kanarra dhuftaniituma kabirri 10 jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana aappii kilaan 24 jedhu san buufattaniitu jechuudha.
Zeenama kunoo iddoo kunoo kan inni agartan jedhee yaada. Saanaa lakkoofsa tokko birri 10 jedha. Iddoo kana ka birri 10tiis ka birri 4 haa ta'u kanarratti isiniif dalaga jechuudha. Haala kana asirra kaa'attanii isiniif dalaga jechuu aappii 24 kilaan jedhu kana buufattanii aappii hundarrattuu isiniif dalaga. Egaa barumsi keenya irraa kana fakkaata. Viidiyoo kana laayik godhaa walii qoodan isiniin jedha. Namni akka irraa fayyadamu abdiin qaba. Tanaaf barumsi keenya irraa kana fakkaata. Hanga barumsa biraatiin walitti dachaanu baay'ee isiniin jedha.